kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Akkamoltan hordoftoota barii miidiyaa neetwork nagaa fayyaa har'as tufnee jirra. Har'a guyyaa sadaffaa lagannaa gabaatii fi daandii cufuuti. Nagaa jirtu egaa har'a immoo waan sadii qabadhee dhufee jira. Inni dura humna qeerrootii fi mootummaan qeerroo lolu garamitti nama oofa kan jedhu. Inni lammataa hiriira laga Abbaay fakkeessuudhaan dhaadannoo yookaan immoo miira nafxanyoonni agarsiisan. Inni sadaffaan sochii amma godhamaa jiru keessatti wal hubannoo dhabuudhaa fi ilaalcha walii kabajuu dadhabuun Oromoodhaa walirratti olola oofamaa jiru kan jedhu irratti waan tokko isin biraan gaha na hordofaan dhaamsa keenya kan duraati. Inni dura mootummaan yoo humna qeerroo lole biyya kamittuu mootummaan yoo uummataan lole hin milkooyne. Milkaa'us hin danda'u. Maaliif? Humna lafaa dhufaa, humna qawween sodaanne, humna taankiin sodaanne waan ta'eef humni lafaa dhufu harka duwwaa sitti fiigee si hiikkachiisuu waan danda'uuf humna kana waan inni barbaade gaafii inni barbaade deebisanii fi mirga abbaa biyyummaa fi mirga namoomaa kan isaa malu waan inni gaafatu Oromoof Oromiyaa irratti milkeessuudhaan malee mootummaan humna kana laamsheessuu hin danda'u. Keessattuu humni har'a jiru humni qeerroodhaa kan har'a jiru humna barataadhaa fi humna oromummaa isaa akka gaariitti hubatee waa hunda dura tokkummaa saba Oromootiif dursa kennuudha. Humna kana bifa garaagaraatiin qaamonni siyaasaa itti fayyadamanii isaan kana diiguudhaaf yoo kan socho'an taate barri kun bara milkiiti miti. Akka bara 1881 fi 79 keessa Oromoo walitti buusanii Oromoo walirratti bitanii Oromoon cabsanii miti barichi. Kanaaf mootummaan qeerroo hin laaffisa jechuun hin danda'amu. Maaliif? Qeerrootu mootummaa laaffisuu danda'a malee. Humna lafaa dhufu humna ijaaramaa kana jechuun qaamaanis sammuudhaanis humna diigumsa hin qabne, humna ilaalcha kalee hin qabne, humna ilaalcha haaraa new generationedhaan deemu waan ta'eef mootummaan gaafii qeerroof qarree Oromoodhaa deebii itti kennee biyya keenya Oromiyaadhaaf nagaaf tasgabbii buusuu qaba. Kana ta'uu baannaan qeerroon mootummaa wajjiin wal qaba, mootummaan immoo ummata nagahaa wajjiin wal dhaba jechuudha. Ummata nagahaa wajjiin wal dhabuun mootummaa kana garamitti ceesisuu hin danda'u. Maaliif? Misooma, guddina, dagaagina, badhaadhinni jedhamu san gahuudhaaf biyyi nagaa argachuudha qabdi. Inni duraa waa hunda dura ummanni tokko jiraachuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Nageenyi dursa qaba jechuudha. Kan akka gaariitti hubachuudha qaba mootummaan. Sirna kalee yoo kan ilaallu taate bar TPLF'n kaleessa oppodiyoo wajjin dalagaa turte. Olaantummaa sabaa warra Tigraay irraa maayii dhaaba isaanii osoo hin tahin, dhaaba isaanii qofa osoo hin tahin ummanni isaanis akka kabaja argatu goote. Biyya keessaa fi biyya alattis ummanni Tigraay akka kabaja argatee jiraatu goote jechuudha. Har'as sanumatu mul'ata. Garuu har'a erga maqaa Oromootiin ilmaan Oromoo qeerroof qarreen Oromoo 5,000 itti wareegamanii gara 20 wahii ol kan caalan itti qaamaa hir'atanii
injifannoo goonfatanii sirna kaleessa biyya bulchaa ture TPLF ofirra ari'anii sirna amma biyya harkaa qabu kanatti kennanii ummanni Oromoo inumaayyuu kabaja hin arganne. Hanga tokko yeroodhaaf injifannoon sun karaa sirrii qabate jedhee ummanni Oromoodhaa kan socho'us yoo taate haa ta'u adeemsa keessa karri ummanni barbaade sun kararraa maquudhaan wantoonni tokko tokko ni mul'atanii jechuudha. Keessattuu sirnoonni nafxanyaa kaleessa sirna TPLF keessattuu mataa ol hin qabatin har'a bulchiinsa mootummaa amma jiru kana keessatti mataa ol qabachuudhaan sirna kaleessaa leellisuu keessatti olaantummaa isaanii leellisuu keessatti Oromoo salphisuu, Oromoo arrabsuu, Oromoo bakka kaleetitti isin deebifna jechuu fi wantoota garagaraatiin biyya keessaa fi biyya alaatti illee dhageessisuun waan kaleessa mul'atin. Kanaaf qeerroo laaffisuu osoo hin taane qeerroon ummata bal'aa waan ta'eef qeerroo laaffisuu waan hin danda'amnee fi qeerroon mootummaa laaffisa, diinagdee laaffisa, siyaasaa laaffisa, guddina laaffisuu danda'a akka biyyatti akka sabatti. Isa kanaaf jecha mootummaan gaafii qeerrootiif deebii kenne biyya saniif nagaa buusuudha qaba. Inni tokko kan inni lammata hiriira maqaa deeggarsa laga Abbaay jedhuun ilmaan nafxanyaa guyyoota 3 dura bahan. Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti illee ni ajjeefna, Amaaraaf immoo wabii taanaa kan jedhu suni Finfinnee keessa garmaamanii alaabaa sirna Minilik kan kaleessaa ol qabaniiti dhiichisaa turan jechuudha. Ol aantummaan seeraa bakka kanatti akkamitti hojjechuu dadhabe? Ol aantummaan seeraa wanti jedhamu sun Oromoo qofarratti osoo hin taane nama sirna yookaan seera biyyattii cabse hundarratti mootummas maan ta'an hin dalaga akkuma jedhamee dubbatamu san sirna har'a biyya keessatti ulaagaa seeraa tokkoon ala saba Oromoo ni ajjeefna jedhee hiriira bahee alaabaa san qabatee socho'u tarkaanfiin tokko osoo irratti hin fudhatamin hiriira isaanii bahanii fixanii jechuudha. Kun abjuudha malee waan tokko akka gaariitti mootummaan beekuu qaba. Oromoon biyya isaa irratti, lafa isaa irratti, naannoo isaa irratti abbaa tahee nagahan jiraachuu mirga guutuu qaba. Kana hin godhu taanan Oromoon qaama isa roorrisu, qaama isa cinqu, qaama roorroo garagaraa isa saamu, isa ajjeesu ofirraa dhoorkuu dandeettii sitti qaba, muuxannoo sitti qaba jechuudha. Kan akka gaariitti hubachuudha qaba mootummaan. Sirna nafxanyaa har'a mataa ol qabate kana mataa gaqqabuu danda'a. Haa ta'u Oromoon danda'a waan ta'eef obsa qabaate. Sirna gadaa keessatti cunqursaa waan hin jirreef Oromoon obsa qabaate hangammatti. Obsa qabaachuun Oromoodhaa immoo sodaa fakkaati. Biyya isaa keessatti, Oromiyaa keessatti Oromoon Gondar dhaqee alaabaa adda bilisummaa ol hin qabne, adda bilisummaa Oromoodhaa ol qabee hin beeku. Osoo ol qabee waan ta'u ni beektu jechuudha. Inumaayyuu magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee keessatti alaabaa qabsaa'ota Oromoo ol qabuun fafa fakkaatte. Sirni sun ijji isaa dhiiga wayita taatu argaa jirra. Oromoon kana humna itti dhabeeti miti, dandeettis itti dhabeeti miti. Harka duwwaa ofirraa dhorguu danda'a Oromoon. Ilaalcha kana warra ilaalcha akkasii akkuma namoota tokko tokko mootummaan sirna seera biyyattii cabsan yeroodhaaf qoratamuudhaaf seera jala oolan jedhan san warra Oromoo ajjeefna jedhee kallattiidhaan viidiyoodhaan haasa'u akkamitti qormaatumaafuu hidhamuu dhaban kan jedhus waan nama ajaa'ibaati. Isa kana jechuudha. Oromoon qaama isa roorrisu kamuu
kaleessas injifate har'as bifa amma deemamuun dhufnaan ofirraa dhogguuf dandeettis humnas itti qabaachuu mootummaanis beeka addunyaanis beekti. Inni lammataa kanaa jechuudha. Inni sadaffaadha. Social media hawaasaa keessattuu addatti immoo Facebook irrattis wantoota garaagaraa argaa jirra. Freedom of speech waan jedhamu mirga dubbachuudha namni tokko dhaaba fedhe deeggaree oromummaan namarraa mulqamuun hin danda'amu. Dhaaba fedhe deeggareef oromoon gantuu hin taatu. Dhaaba fedhe deeggareef namni maqaa akkuma kaleessa oppodiyoo jechuun arraba fakkaate garuu is maqaan isii maqaa dhaaba isiiti. Har'as PP'n arraba fakkaate garuu maqaa dhaaba isiiti. Ololoota garaagaraatu jira warra hin hidhamin yookaan immoo warra qaama tokko hin deeggarre ilaalcha garaagaraa qabaachuufiin biyya keessaa fi biyya alaatti illee argaa jirra. Oromoon isa kanarraa duuba deebi'ee oromummaan mirga namni tokko dhaaba fedhe deeggaruu qabaachuu malee qabaachuu qaba. Waan fedhe dubbachuu fi waan fedhe barreessus namni tokko hanga diina wajjin dhaabbatee diina wajjin Oromoo hin rukunnetti mirga qabaa jechuudha namni tokko. Kana akka gaariitti hubachuudha qabna. Waan namni tokko namni hundi karaa tokko haa yaa'u yoo kan jedhamu taate kadhachaa turre dhaabbilee siyaasaa Oromoodhaa kan bakka 60 jiran kana hanga tokko mooraa qabsoo Oromoo roga tokkotti deebitee Oromoon salphina kana keessaa bahuu qaba kan jedhu yeroo yerootti dubbachaa turre itti milkooyne. Osoo wanti sun milkaa'u taate ololoonni kun hundi hin deemu jechuudha. Kanaaf olola walirraa haa dhaabnu. Diinni har'a harkaanu qabu diina tokkicha. Sirna kana ofirraa kararraa kaasuufis tahe humni isaa laaffisuuf Oromoon tokko tahee yoo dhaabbate qofa. Ofii walirratti ololuu yoo dhaabe qofa. Keessattuu biyya keessatti wanti deemaa jiru har'a. Qaamni kun qaama mootummaa wajjin dhaabatu tarkaanfii irratti fudhadhaa waliin jechuun gaarii miti wal sirreeffachuuf yaalutu gaariidha. Kanuma jedha har'aaf waan na hordoftaniif horaa bulaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Yeroo kamuu Oromoon biyya isaatiif saba isaatiif wabii tahee dhaabbatee bilisoomee nagahaa fi tasgabbiin biyya isaarra jiraachuuf keessaa fi alaan wal utubee sochii isaa cimsee itti fufuudha qaba. Bittinnaa'uun eenyuuf bu'aa hin qabu. Tokkummaa saba keenyaatiifis injifannoo Oromootiifis gargar dhaabatanii injifannoo wal saamuun bu'aa akka hin qabnetti hubachuudhaan humna kee waliif fiddee beekumsa kee waliif fiddee dandeettii keetii fi qabeenyaa fi waan dandeessu hunda waliif fiddee karaa si baasutti ce'uu qabda jedha. Nagaan naa jiraadha.